kuni kakan biraan maa rakkadhere sin gabbara seete moore taa'ee bakka anarraa natti hunda waliin bakkaacha'u maal abbaasan natti akkana natti dheeraa akkasumatti na gungumaa bakka dhiisinni kuni bakkuma hunda jira maali dharee wanti si boochisu walloluunis waanuma jiru bedne akkanumaan isaan akkanumaa dhiisati Lugootaalee gurgurtee bitee. Sakki meeti maarree oo gurguratte tole oo rakkatte biraa rakkattaare bakka dhiisati maaliif boochisu. Qoomee viidiyoon cufee. Bakka maa. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maartii akkam jirtan nagaa kechanii nagaa fuudhaa galata waaqayyo akkam jirtan isinii nagaa jirtu jira galata waaqayyo baga jiraattani harallee hin qorra maaliif boo ganni seeneera akkam mee ganni isin biratti hin jira nagaadha inoo anatti fakkaate gara biyya arabaa kana ani nagaa fuudhaa galata waaqayyo nagaa fayyaa kootan jira mee akkamii amma walitti deebine immoo jirra jirtu siniin jedha nurritoota kiyyaa har'a biraankii addaa wayii hojjechuun barbaada yoo naamil keessa jechuudha inni biraankii sun maal hojjettanii biraankii naan irratti hojjechuun dhufe innis abbaa manaa kiyya walloolee yookaan immoo akka waan walloolee jechuudha kanaan dura akka waan wallooleetti ishii bira dhufe jechuudha walloolee qabaadhe tanaan isaa ishii bira dhufe tasa jechuudha achiin booda immoo natti bilbila inni immoo garuu bakka hojii jira waan ta'eef bilbila sistariin natti bilbilti jechuudha ishee isatu natti bilbilee abbaa natti bilbilellee hin beektu ishiin hinaan jechuudha natti waan hin beekneef ani zim jedhee viidiyoo kan oonaa tasaa ka'e viidiyoo oonaa dhofame mana keessatti jechuudha ishiin gwaadaa sinti kan gara biraa gadi baatu kaameraa nan dhossaa yoo dhossuudhaaf naaf hin mijanne ta'e viidiyoo wayii hojjannaa jedhee tanan nan dhaaba kootu taa'ee hojiin teenyee hojjannaa oduuman jedhu sistaritti miskoola nan godha ishiin daftee sa'aatii sana agartee narratti hin dawwalti ani immoo akka waan abbaan manaa kiyya narratti dawwaleetti silkii kanarratti yoo natti dawwalte ani immoo jalaa kaasee nan haasaa jechuudha wanni inni naan jedhu akka waan inni achiinatti haasa'uttan jalaa fuudhee aaraa gubachaa kan maalidha. Qoy xiqqoo ture mana seena viidiyoo hojjechaa jira. Haasa'e yookaan muloon galaba. Innaa sistariin irratti dawwaltee jirti jechuudha kun waan akka dhagaychanii innaa kanaa isin jedhamu manatti hangalaa qoyshi. Eeshi dawwala manatti hin gala. Xiqqoo turii miskoola si godha. Innaa akkuma agartan kun amma dawwaltee isheen muddamtee mana jirti ala jirti waan ta'eef isheen mana jirti ani gadi ba'ee bishii ala keessa jira jechuudha amma seenuu faneera jechuudha. Innaa yoo tanaas tasaakkee kaameraa dhossuudhaafi tasaakkee yoon tasaakkeen viidiyoo hojjanna jedheeta viidiyoo akkanumatti lafa godha jechuudha. Maaliif mannis filafiiti waan ta'eef dhoksaadhaan namatti toluu isheen na biraa baate malee jechuudha. Innaa kanaaf akkaataa viidiyoo hojjanna jedheetan dhufee ishee bira jechuudha. Na hordofa. Hinaas? Qoomee viidiyoo hojjannarra immoo viidiyoo mee atiin beektaa miti waan hojjannu? Maal hojjannaa yoo itti qophoofne hin qabdu yooma? waan qabu. Kaameraa banelleedha akkanumaan garuu buzum jenne taasifna akkanumaan chaalenjii hojjennu. Maal akkanumaan of jajjaa'ee qo'ee yoo barbaadde achuma wanni jettu reessi lamaa jedha kanaan wanni yoo inni seete moo?
iyina ma baka ada ke to futas fudi ka kambira ni mara kadere singabara sete more hai baka na rana natunda walin baka chao mara bas natti akana natera kale challe akkamut na gugwara bisilki kana wish Maali den? isa kabu manaki ya Maal jedhu? malam bega takka lukkota ta'e lukkoonni midhaan nyaatanii takka bishaan dhuganii naan jedha kenneef hin jira waan Warra bishaan situ beeka faasilaa situ bira jira. ani bira hin jira amma qoricha minaamin illee kittibaata minaamin illee waan kattabsiisuuf kattabsiise amma isa sanuyyuu wanni nan isin jedhe dhiiste wanni ati ofii keetii hojjettu baqaana naan dhageechuu naan jedha maali den honna Maali den reesilaa si bira hin jiru bakka kenniteefi kennuufi baattettu isi amma itti gaafatamummaa kan fudhate si itti gaafatamummaa qabda. maaloo kanaan kophaa kiyya akkaatti wanni jedhu haadha saataa fuudhu yoo rabbe ammaach maal natti iyya Maali inni hoomna fuudha si Indoomaa fuudhu kan biraa maal Wallee lillee bakka fuudhu maaree maa. Indoomaa bakka fuudhu jiraan maal abbaa sanaa Akkasitti naarini. Maal sila waan biraa maal waan siin jedhe qabamoo? Maarti. akkanumatti na gungumaa Bakka dhiisinni kuni bakkuma hunda jira maali dharee wanti si boochisu. Walloluunis waanuma jiru bedne akkanumaan isaan akkanumaa dhiisati. Dhugoota illee gurgurtee bitee. Sakki meeti maarree oo gurguratte tole oo rakkatte biraa rakkattaare. Bakka dhiisati maaliif Qoomee boochisu. viidiyoon cufee. Bakka maa bantee dura erga aarii akkanaa qabaatte viidiyoo iyyuu hojjechuun qabdu be. Taragaaggaatee hojjechuu qabda. Qoomee qoy. Itti bilbilaa yoomee sun. Lakki dhiisa man bilbilini aariidhaan. Aarii laal Mana arrabsaa abbanee namni namaan qabbaneessu. Dhiisati wanti si boochisu maarree maadaa. Kana jechuun akkanumatti. Bakka dhiisfamaa boochee. Akkaman godhare. Makka na gadhiisi yoomee. Sokkii qoy taashii. Qoy taragaaggee maarti. Mee na gadhiisa baqa hin deemaa yoo bilbila leenaa. Sokki taa maa dhufte ree ogarree. Maa kalmatti na dhugu maale. Buna dhugu buna Buna dhugu. danfisaa taa'e. Nama fayyaa abu buna dhugu. Taa'e bakka aarii qabbaneeffadhu viidiyoo illee hin cufta. Maa honu viidiyoo maa bantee. Maal taate maa? Biraan keetti argadhee. Waan isinni maarti isinni. Si argadhe. Kunoo. Lala. Deeffadhe buqqaati yoo wajjiniin deeffadhe guyyaa sadaffaa. Sii godhe mucaan uffata. Indiira. Hojjannee akkanatti ishee. Kanatti. Amma olli sii dawwal. Ani garuu kolfatu na qabaara gidduma jechuudha waan dubbachuu wallaale. Naa argadheen jira sanuun irratti beektee dheedananii shashaffanadhee kan boo'u. Jirtu hordoftoota maartii nagaa keessanii dhugaa dubbachuuf baay'ee na rifachiiste micayyooni. Yoo akkasitti dhugaa fakkaata jechuudha. Maaliif yeroo nama bira hin jirre isaan waan hojjettu sitti fakkaatu waanuma bakka raftee kaatee argitee waanuma sitti tolu wayiitti fakkaata gaafa nama bira hin jirre kaawwarroonni dhiirotaan akkasitti yaadee tananii baay'uma rifadheef jechuudha. Nannahee firaankii kanaan natti deddeebite ani waanuman ittiin irraa deeffadhu argadheen jira abbaa manaa kiyyaan yani tasuma wallolleen beennu waanuman ittiin ol kabajaa jechuudha. deebifadhu bichaan natti manaa barreessaa daraa gubadhee na gubde. Kinoola firaankii yeroo meeqan irratti hojjette? Sadi moofu? Lama kan akkamiin irratti hojjette? Ani firaankii takkittii saniinuu hunaa amma immoo waan irratti hojjedhu nabe jechuudha. Kana fakkaataa laayikii sheerii sabiskiraayibiin hin hanqata jechuudha. Maartii hojii ishii jajjabeessu waan baay'ee sin gaafatu laayikii fi sheerii sabiskiraayibiidha jechuudha. Nama dandeettii qabudha kun akkuma argitan kana firaankiin bakka dhufuufillee ani hin beeku jechuudha. Nama amma ishii firaankii danda'een hojjedhu jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Abbaa manaa kiyyallee isinan barsiisaa ishee. Sababa hojiitiif waan bakka fagoo waan deemuuf walitti dhufne isinan barsiisaa.